Obbo Tasfaayee Walda Mikaa'el hoogganaa waajjira barnootaa kan godina Booranaati. Hongeen godinichatti gana darban hammaataa dhufe haala baruu fi barsiisuu irratti illee dhiibbaa kan geessise ta'uu eeran. Kanaanis barattoota kumaan lakkaa'aman barnoota irraa adda kuteera jedhu. Baranatti rakkoowwan hammaatanii jiru rakkoo ijoollee harka afurtuu qalamatti nurraa harca'e kun jechuun lakkoofsan deebisan ijoollee 7,000 oli. Sababii harcaatii isaanii tokkoffa godaansa horii waliin godin Gujii Lixaatti, Burjiitti, Amaarotti, Dabree Gediyoo keessallee godaananii jiranii. Sabab kanaan harcaatiin barattoota lakkoofsalmaan olitti tuqee nurraa harca'anii jiranii. Haa ta'u garuu qorumsa ijoollee hafte manneen barnoota keessa manni barnoota akka bulti ta'ee fi sagaleen lachuma nyaatanii bishaanlee mootummaatti waraabaa fi manni barumsa tokkollee nadoo cufaminuu wagga dabre manni barumsa ijoolleen haalum gaariidhaan qorumsa fudhattee jirti. Rakkoon tokkollee hin turre kan wagga dabre jechuudha. Obbo Tasfaayeen aanolee 14 godinni Booranaa qabu keessatti sagantaan nyaachisa barnootaa gaggeeffamaa jiraachuu eeranii kana keessaa jaarmaa mootummootaatti sagantaan dhiyeessa gargaarsa midhaan nyaataa addunyaa WFP aanaa 3 kan hafe kaan ammoo baasii mootummaatiin gaggeeffamaa jiraachuu ibsan. Kana malees hosteelota barattoonni keessa jiraatanii baratan 39 Booranaa keessa jiraachuu himanii isaaniifis gargaarsi gosa hedduun dhiyaataafii jiraachuu eeran. Galgaloo Buttee barataa kutaa 12ffaati. Hosteela yaadannoo kumaala 60 aliitan dhuuf ijaarame keessa akka jiraatu galgaloon gargaarsi nuuf kennamu gahaa miti jechuun dubbata. Wanna dhaabbataa gargaarsa akkana namaa godhamuu jira jedhaniitiin jira tokkollee hin jirtu maatum kan irratti hirkannachuu bitu duraani. Ammas galgaloon barnoota bara haaraa bara 2015 torbee muraasa booda aansu ilaalchisee yaaddoo qabna jechuun dubbata. Tokkoffaa namni tokkummaan barumsaa yookiin iskuul tokko galuu fi maatirraa waan argachuudhaatee deeftara biirii walitti qabatee waan akka gargaraa cuullee bitateetiin gara iskuul isaa gala ture. Biyaan sammuu ammaan sana maatiin warroottan armaan durii baay'ee qaban ka horii dhabaniitiin maatiin isaaniitu gara haala yaaddessaaf sodaachisa keessa kan jiranii gara iskuulaatti deebi'uufiyyuu akkamnanii haalii baay'ee nam sodaachisa jira. Inni lammaffaan ammoo gaafasii deebiteeyyuu namni armi jiraatullee biyaan sagalee sooratee jiraata, uffata uffatee jiraata, deeftara biirittis barbaachisan waan suniyyuu maatiin nam kan waan gargaartuu hin qabdii yoo inni akka malee haala yaaddessaa jira. Deebiin ammoo haalli hongee agammaa itti fufaa jira. Obbo Tasfaayeen garuu barattoota hosteela keessa jiraatan kanaaf ji'a ja'aan al takkatti gargaarsi dhiyaataa ture jechaan dubbatu. Ammas gargaarsi kun gahaa ta'uu baatus itti fufaa jechuunis dabalanii himanii jiran. Biiroon barnoota Oromiyaas Boorana dabalatee godinaalee hongeen miidhaa ture keessatti barattoonni rakkoo keessa akka turan eeree jira. Obbo Girmaa Baayisaa itti aanaan hoogganaa biiroo barnoota Oromiyaa biirochi barattoota kana deeggaruuf birrii miiliyoona 200 fi miiliyoona 64 baasii gochuu dubbatan. Bara barnootaa bara 2015 kanattis sagantaa nyaata barnootaa Oromiyaa guutuu raawwiirra kan oolu ta'us BO'tti himanii jiru. Akka waliigalaa barana hojii guddaa tokko hojjetame jedhamee kan yaadame. Sagantaa nyaataa midhaan manneen barnootaati. Sagantaan nyaataa manneen barnootaa kun barana nuti taargeet kan goone barattoota kutaa 1 amma kutaa 4 baratan manneen mootummaatti kan argaman Oromiyaa guutuu keessattii fi iddoo hongeen itti deddeebi'aa jiru garuu manneen barnootaa sadarkaa 1 amma 8 hundumaa karaa buusaa gonofaatii fi seektarri sadarkaa naannootti hundeeffamee qindoomina hawaasa bal'aatiin lammii hirmaannaa hawaasa bal'aatiin biyya keessaa biyya alaatiin nyaata manneen barnootaa kana dhiyeessinee gama kanaan rakkina jiru hin dandamanne jenneetu hojii kana keessa karoorri bahee hojii keessa seeneera. Inni guddaa fi inni bu'uura aanaa horsiisee bulaa iddoo hongoon deddeebi'u kana sagantaa nyaata midhaanii itti fufinsa qabu diriirsuudhaan rakkina kana qolachuudhaaf yaadamaa jira. Wanti kun akka sirriitti hojiirra ooluu fi waajjirri yookaan immoo biiroon barnootaa hagam qophaa'eere? Akka biiroo barnoota qofa otoo hin taane sagantaa nyaata midhaanii kana sadarkaa mootummaatti kana pirezidaantii naannoo Oromiyaatiin kan hoogganamudha. Seektoroota gara 11 of keessa kan qabuu fi seektoroonni kun sagantaa kana abbummaadhaan akka hoogganan yoo ta'u, as keessatti seektoroonni sadarkaa Oromiyaa keessa jiran hundumtuu amma gandaatti kan jiran naannoo irraa kaasee hundumtuu keessa qooda fudhatu. Wanti kun kan gaggeeffamu bajeta mootummaatiin immoo qaamni irratti hirmaatu kan miti mootummaa kan dhibiin sagantaan qophaa'ee jira?
Kanaan dura kaazinaa mootummaarraa kan ramadamu birrii miliyoona 200 fi miliyoona 64 akkuma jiruun ta'e guutumaan guutuu garuu baajata mootummaatiin otoo hin taane hirmaannaa hawaasa bal'aatiin hirmaannaa hojjettoota sadarkaan jiraniin hirmaannaa lammii hundaatiin biyya keessaaf biyya alaatiin sagantaan kun hin milkaa'a jedhamee yaadameetu malee baajata mootummaarraa ramadame. Sagantaa nyaata barattoota Oromiyaa kanas waajjirri buusa gonofaa Oromiyaa kan dursuun gaggeessu ta'uu kan himame yoo ta'u hoogganaan buusa gonofaa Oromiyaa obbo Mustafaa Kadiir sagantichi barii irreechaa kaasee hojiirra akka oolu himanii jiru. Oromiyaa keessatti ragaa gammaa jiruun barattoota almost gara miliyoona 7 ga'u amma miliyoona 6.7 kan ta'u nyaata manneen barnootaa keessa nyaachisuudhaaf qophii isaa xumurree resource mobilization hirmaannaa ummataatiin buusaan gonofaa caasaa jiruu fi bulchiinsa seerkaa hundaa jiru wajjin kan hojjetu ta'e xiqqaate fulbaana 23 irraa kaasnee hojii kana itti gallaa. Obbo Girmaa Baayisaa ittaanaan hoogganaa biiroo barnoota Oromiyaa galmeen barattootaa kan bara 2015 kaleessa hagayya 23 bara 2014 kaasee haga dhuma qaammeetti kan itti fufaa jiru ta'uu ibsanii jiran. Nyaachisi barattootaa manneen barnootaa mootummaa kanaan duras onkololeessa